Hai akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti fayyaa jirtu nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatanii arras viidiyoo isin jalattan viidiyoo isin irraa barumsa argattan isiniif qabadheen dhufeen jira akka jalattan abdii guddaan qaba jechuudha yeroo jalqabaatiif gara mana kootii wal dhuftan please subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadhuquudhaan maatii ta'aa jechuudha yoo jalattan immoo namoota biraatiif sheerii godhaa laayikii godhaa sinin jaaladha baay'ee jechuudha akkasumas immoo warroonni na bukkee taatanii na jajjabeessan guddanaaf galatoomaa jiraadha isinillee enjoy akka gootan yaada keessan akka sheer waliif gootan barumsa akka irraa argattan abdiin qaba jechaadha har'ammoo jechuudha wantoota jaalala keessatti jechuudha waan jaalala keenya jajjabeessu yookiin bareechisu tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha maalidha jaalala keenya kan bareechisu yeroo nuyi abbaa manaa keenya wajjin yookiin jaalallee keenya wajjin jiraannu waanuma tokko irra yoo deddeebine nama nuffisiisa garuu yeroo tokko jechuudha wanta adda addaatiin jaalala keenya enjoy godhuu qabna wanta adda addaatiin jaalala keenya bareechisuu qabna jechaadha wantoonni jaalala bareechisan tokkoffaa irratti wanti isin qabadhee dhiyaadde abbaa manaa keessan walii yeroo haasoftan yookiin immoo jaalallee keessa walii yeroo haasoftan ifa ta'uufii qabdan waan tokko garaa keessatti qabatanii namoota wajjin yeroo haasoftan yookiin jaalallee keessattuu jaalallee keessa wajjin yoo haasoftanii ifaa miti kun ifa waliif hin taatan jechuudha kun communication baay'ee gaariidha ifaan ifa walitti haasa'u dhugaa jiru walitti haasa'uun jaalala keenya keessatti gahee guddaa qaba jechuudha jaalala keenya bareechisaa kana yoo isiniin jedhu garuu waanuma hin jirre hundumaa odeessitan jechuu kooti miti garuu waan jaalala keessan bareechuu wal dhoksuun qabdan ifa communication keessan guddisuu yookiin walitti haasa'uu keessan gaarii ta'uu qaba jechuudha isin jidduu iccitiin jiraachuun qabu isiniin jedha tokkoffaa irratti inni lammaffaa immoo wal dinqisiifachuu yookiin immoo wal jajachuu wal dinqisiifachuu baay'ee gaariidha biyya keenya keessatti garuu namni tokko yoo gaarii godhe hin jajamu maaliif akka ta'e hin beekon hin baramne amala akkasii biyya keenya keessatti namni nama jajuu baay'ee hin jiru garuu wal jajachuun gaariidha argitanii namni tokko yeroo uffata gaarii uffatu waaw hin bareedda hin jedhamu gaariidha kunneen ani dhagamu barbaadu waan akkasii namni tokko hin bareedde yoo naan jedhan natti tola amalli kee akkasitti desne jedha yoo naan jedhan natti tola nan gammada baay'ee tokko jechuudha akkasumas immoo bareedina keessatti dabalachuudha fayyadama akkasumas amalli kiyya tokko yoo nama ifa dubbachuu kootitti namoonni hin gammada yoo ta'e yeroo hundumaa ifaan dubbadha jechuudha isinii galee miti yeroo jaalalleen teessan uffata uffattu yeroo hojii nyaata bareedaa isiniif hojjettu yeroo waan gaarii haasoftu jaja dinqisiifadhu waaw yeroo duratti yeroo wajjin haasoftan yookaan akkasitti baay'ee sitti gammade jedhi dinqisiifadhu haadha manaa ta'e eenyuun dinqisiifata kan isheen dinqisiifanne dursa wal jajadha garuu ishee jedhe yeroo haasa'u isaafis hin taasii galee miti atis ishee jajachuu qabda isheenis jajachuu qabdi wal jajachuu qabdan yookiin wal dinqisiifachuu qabdan jechuudha waaw ana amalli kee kun baay'ee natti tola uffanni kee kun baay'ee natti tola yeroo akkasitti uffattu natti tola jedhi dinqisiifadhu jaalallee keessa wal dinqisiifadha inni sadaffaan immoo yeroo waliif kennu jaalala keenya keessatti baay'ee iddoo guddaa qaba yeroo hundumaa jechuudha iddoon qabduuf biizii taata hojii deemta okay hojii sitti baay'achuu danda'a isheettis sittis garuu yeroo waliif qabaachuu qabdan jaalala keessatti yeroo dhibboo isheetti wal argitanii waliif bilbiluu maybe qaaman yeroo hundumaa galtee misaa kan mana nyaattuu taate garuu sittiin tolu taanan jechuudha bilbilaan bareedduu koo ani har'a natti hin tolu miitingiin qaba dhufuu danda'u jedhii haadha manaa keetii bilbiliif guyyaa guutuu osoo hin bilbiliin manatti osoo hin galin achumaa yoo hafte waan ishee dagatteetti fakkaata yaadaati yaadne yaaduu dandeessi isheen bakkeessa keekute jechuudha atis akkasuma lamaan keessaniifuun hojjeta kun yeroo waliif kennu waliif bilbilu yeroo adda adda waliin dabarsu siin galee miti yeroo waliif kennuun gahee guddaa qaba jechuudha inni afraffaan immoo dhiifama wal gaafachuu namni kamiyyuu balleessa bana garaachillee yeroo tokko namoonni yeroo jaalalleewwan miidiyaa irratti argan yookiin immoo ala keessatti harka isaanii wal qabatanii yeroo arganii
namni baay'een waan waliin lolla itti fakkaata. Beeki ganama san jechuudha ganama san wal lolanii ka'anii boodarra garuu walitti araaramanii harka wal qaqqabatanii deemuu danda'u. Isin galee miti jireenya namaa keessatti wanti nama qoru hedduutu jira. Garuu dhiifama wal gaafachuun baay'ee gaariidha. Dhiifama waliin godhuu beekuu qabna. Dhiifama wal gaafachuu beekuu qabna. Namni kamiyyuu wajjiniin jiraattanii dhiisaa ta'u biyya garaagaraa teessanii wal loltu. Akka namaaf yeroo akkanaatti maaf naaf hin bilbilin. Waanuma xiqqoorratti waliin loluu dandeessu. Garuu dhiifama wal gaafattan ati dhiifama godhiif. Dhiifama waliif godha. Dhiifama wal gaafadha. Baay'ee jaalala keenya jabeessa kun. Yeroo keessattuu yeroo lola guddaa wal loltan jechuudha. Sababii maatiitti sababii waan garaagaraatiif yeroo wal loltanii kaatanii walitti araaramtan booda immoo deebisanii jaalaluma keessan duraan isin jiraattaa jirtan yoo ta'e jechaadha. Jaalalli keessan isa duraanii caalaa isiniif cimu. Jaalalli keessan guddachaa tadeema. Wal loluu keessan jaalala keessatti wal loluu keessan gonkumaan jibbina. Wanta walitti namoonni walitti isin naquu danda'u beeka. Garuu gonkumaa jibbuun qabdan hin uumamu. Abdiin kutatinaa daftanii harka kennatanii ta'u abdii kutachuu qabdan. Jaalalli keessa wajjin walitti araaramuudhaaf of qopheessuu qabdan. Isin galee miti dhiifama wal gaafachuudhaaf dhiifama waliif godhuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'uu qabdan. Maaliif wanta baay'ee nama qunnama jireenya keessatti. Dhiifama wal gaafachuun dhiifama waliif godhuun gahee guddaa qaba jechuudha. Inni shanaffaan immoo jechuudha. Dimbara walii darbuun qabda. Fakkeenyaaf yeroo tokko wal arrabsite yoo wal loltan ta'ee jechaadha. Arraba badaa waliin jechuun qabdan. Wanta ishee hubu wanta isa hubu waliin jechuun qabdan gonkumaa. Okay, wal loluu dandeessanii namni kamiyyuu wal lola garuu wanta ishee sammuu ishee keessaan baane tokko jechuun hin qabu. Even yeroo qoostan yeroo walitti qalladdan humnaa ol wanta ishee jibbisiisu keessan galina wanta isa jibbisiisu keessa galuu qabdan likkumatti wanni hundinuu jechuudha yoo likki darbe hin bushaa'a. Garuu yoo baalaansii gootanii namni tokko yeroo wal lolee aarii keessan keessa darbitanii ta'u waan barbaadan jettanii kaatanii dhiifama gaafattan kun gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Isin galee dhiifama wal gaafadhaa isiniin jedheen jira. Okay, garuu yeroo wal loltanitti yookiin immoo yeroo waa tokko waliin jettanitti likkiin ta'a kan darbe yookiin dimbara kan darbe ta'uu hin qabu lolli keessan yookiin immoo qaldiin keessan jechuudha. Inni jaaffaan wal danda'uu qabdu. Wal danda'uu yeroo isiniin jedhu amala isaa keessatti yeroo baay'ee kan inni irra deddeebi'uu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf hojii irratti yeroo baay'ee dabarsa'uu ta'e jechuudha. Okay, dirqama namni tokko hojjechuu qaba garuu yeroo baay'ee itti dabarsa'uu ta'e ati immoo gargaarii. Si galee amma yeroo baay'ee kompiitara galgala hin hojjeta yoo ta'e buna danfisiif kootii tuffisii duban jabaadhu jedhiiti jajjabeessi. Wal danda'uun kana tokkoffaa. Jajjabeessi yeroo hundumaa isa bukkee dhaabbadhu. Wal danda'uun kanaadha. Yeroo tokko amalli ishee tokko garuu akkamseen jedhee seenettumaa. Fakkeenyaaf wanta asin jaalanne irra deddeebi'ee kan isheen gootu yoo ta'e kan inni godhu yoo ta'e haala keessa jechuudha. Suuta jettee hubachiisuu qabda wanta atin jaalanne isa wal danda'uu jechuun wanta si jibbisiisu gochuu danda'a. Isheenis akkasuma garuu wanta ati gootu kun natti hin tolu namni jettee loluun hin qabdu. Zadeedhaan garuu malaan wanta si jibbisiisu isaan bilisa akkasiin godhin. Ani jaaladhu yeroo akkas gootu. Suuta jettee mu qabda. Si galee yoo lolteen bibilli keessa galsiisuu dandeessa. Si galee miti inni wal danda'uu qabdan isin jedha. Inni torbaffaan immoo bashannanuu qabdan. Bashannanuu yeroo isin jedhu biyya keenya keessatti haala hojii ilaalchisee haala jireenyaa ilaalchisee yeroo hunda bashannanuu namatti toluu dhiisuu danda'a. Isin galee miti garuu yeroo tokko lamaan keessan yeroo waliif kennitanii wajjin iddoo garaagaraa deemtanii bashannanuu qabdan. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan isin bashannantan maatii keessanii wajjin hiriyoota keessanii wajjin ijoollee keessanii wajjin yoo ta'e amma garuu ijoollee keessa wajjin osoo hin taane qofaa keessan isin lamaan qoftee jechuudha. Iccitii waliin haasa'a yeroo dabarsuu qabdan. Kunillee jaalala keessan ni jajjabeessa yookiin ni bareechisa jechaadha. Erga irraan isiniif qabadheedha yaadde
kana fakkaata akka barumsa irraa argattan abdiin qaba isinillee yaada keessan naaf barreessaa waan hordoftaniif jaalattanii heeyyama keessanii waan ilaaltaniif guddaa isin jaaladha isinan kabaja viidiyoo biraa itti waliin arginutti nagaan naaf tura isinan jaaladha baay'ee